Borciin yookaan coomi garaa si dhiphisaa jira. Furmaanni isaa kunooti. Viidiyoo kana hanga xumuraatti yoo ilaalte cooma garaa kee irra jiru yeroo gabaabaa keessatti ni balleessita. Kanaafuu chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe godha. Viidiyoo kanallee like share gochuudhaan hiriyoottan keessan biraan ga'uu hin dagatina. Hanga xumura viidiyoo kanaatti nu waliin tura. Namoonni hedduun borcii yookaan cooma garaa balleessuuf gara jiimii deemu. Garuu waan gochuu qaban ammoo hin godhan. Yeroo ammaa yaaddoon dargaggootaa keessattuu kanneen dhaabbii qaamaa sirreeffachuu barbaadaniif dhiphinni guddaan borcii yookaan garaan coomaan guddachuudha. Sababa coomni garaa isaanii keessa guuteef kanneen uffata akka fedhanitti uffachuu hin dandeenyes jiru. Dhimmi borcii uffata fedhan uffachuu dhabuu qofaa miti. Rakkoo fayyaa balaafamaafis nama saaxila. Namni coomni garatti heddummaate yookaan borcii qabu dhiibbaa dhiigaa dhiiga keessatti hammi sukkaaraa dabaluu fi kan taruu dhiigaaf saaxilamuu danda'a. Dhibeewwan kunneen sababa coomni garaa yookaan mar'imaan keessatti goofameef salphatti nama qabuu danda'u. Akkasumas dhibeen sukkaaraa gosa lammaffaa fi dhibeen onnee sababa kanaan nama qabuu danda'u. Qorannoon yuunivarsiitii Harvard wayita coomii garaa keessatti garmalee kuufamu pirootiiniin saayikootiin jedhamu bal'inaan oomishamuun qaamni akka rifatu yookaan dallanu taasisa jedha. Coomni garatti kuufamu pirootiiniin biraa aanjiyootensiin jedhamus akka uumuuf sababa ta'a. Pirootiiniin kun yoo heddummaate ujummoowwan dhiigaa dhiphisuun dhiibbaan dhiigaa akka dabalu taasisa. Sababa kanaan carraan dhibeewwan akka sammuu waa dagachuu, daranyoo sombaa fi kaansariin qabamuu ni dabala. Hospitaala biyya Hindii magaalaa Delhii keessatti argamu Fortis Cordis Hospitaala jedhamutti ogeessi fayyaa sirna dhiigaa fi onnee Dr. Shiv Kumar Chaudhary coomi garaa keessatti kuufamu kan biraa keessatti kuufamu caalaa balaafamaadha jedhe. Wayita seelonni cooma garaa caccaban qaamni wantoota summaa'oo baay'inaan dhangalaasa. Wantoonni kunneen hidda dhiigaa dallansiisuun yookaan madeessuun dhibee onnee fidu. Hamma sukkaara qaama keessaa miidhuun dhibee sukkaaraa nama qabsiisuu danda'a jedha. Ogeeyyiin akka jedhanitti sababoonni akka coomi garaa keessatti kuufamu taasisan dhaalaan, jijjiirama hormooniin, umriin, ulfaatinaan akkasumas yeroo marsaan dhiigaa dubartootaa dhaabbatuun wal qabata. Malli jireenyaa madaalawaa hin taanee fi qixa sirriin soorachuu dhabuunis sababa ta'uu danda'a. Nyaata madaalawaa nyaachuun sochii qaamaa taasisuun akkasumas mala jireenyaa sirreeffachuun borcii ofirraa hir'isuun ni danda'ama jedhu ogeeyyiin fayyaa. Wantoota ijoo shanan armaan gadii kanarratti xiyyeeffachuun salphatti borcii ofirraa hir'isuun akka danda'amu eeran. Inni jalqabaa yeroo irbaataa fi irriba gidduu. Rafuu dura sa'aatii 2-3 keessatti nyaachuun hin gorfamu. Kaaloriin soorata guyyaa soorannurraa argamu sochiiwwan guyyaa guutuu taasifnuun gara anniisaatti geeddaramuun hojiirra oola. Garuu sooranni halkan yookaan irriba dura soorannu akka kan guyyaatti faayidarra hin oolu. Halkan guutuu sochii waan hin jirreef sooranni akka coomaatti kuufama. Kun ammoo akka ulfaatinni dabalu taasisa. Kan lammataa soorata madaalawaa soorachuu. Soorata faayibariin badhaadhe yoo soorannu dafnee hin beelofnu. Sooranni keenya yoo albuuda kan of keessaa qabaate garaa keessaa suuta mar'imaan seena. Kun ammoo akka yeroo dheeraaf soorata nu barbaachisu garaa keessaa qabaannu taasisa. Soorata keenya irratti yoo pirootiinii daballes yeroo dheeraaf osoo hin beela'in akka turu nu gargaara. Yoo akkas ta'e gidduutti beelofnee garaa keenya soorataan akka hin guunne nu gargaara jechuudha. Qabiyyeen soorata keenyaa yoo albuuda ta'eeraman kanneen qabaate hormoonii beela namatti hammeessu gireelan jedhamu hir'isuun deddeebinee akka hin sooranne nu taasisa. Pirootiiniin maashaalee jabeessa. Adeemsa bullaa'uu soorataas si'eessa. Dandeettii kaaloorii gubuus guddisa. Kanaaf sooranni pirootiiniin badhaadhan kanneen akka killee, misira, aannan, qurxummii fi lukkuu murteessoodha. Inni sadaffaa soorata adeemsa hedduu keessa darbe soorachuurraa of qusachuu. Nyaata adeemsa hedduu keessa darbee qopheeffame soorachuun fayyaa keenya akka miidhu qorattoonni akeekkachiisu. Oomishaaleen warshaa keessatti hojjetaman kan namoonni hedduu addunyaa irratti itti fayyadaman akka foonii, biskuutii, dhugaatii lallaafaa, aayiskiriimii fi midhaan cireef saamsamanii gurguraman fakkeenya soorata warshaa keessatti qophaa'uu ta'uu danda'u. Nyaanni warshaa keessatti qophaa'an kun yeroo baay'ee wantootaa fi keemikaalota nyaata manaa keessatti hin fayyadamne of keessaa qabu. Inni afuraffaa immoo irriba gahaa rafuu. Yoo irriba gahaa rafne hormooniin beelaa akkaan dabala. Kun ammoo akka deddeebinee soorata barbaannu taasisa. Qorattoonni yuunivarsiitii Los Angeles hormooniin garaachi maddisiisu gireelan jedhamu beela nutti baay'isa jedhan. Keessattuu yoo irriba gahaa rafne ammoo ni hammaata jedhan. Shanaffaa fi inni dhumaa ammoo faayidaa sochii qaamaa hojjechuu. Sochii qaamaa gosa kamuu hojjechuun kaaloorii qaama keessaa gubuuf fayyada. Kun ammoo akka coomni heddummaane taasisa. Keessattuu cooma garaa keessatti kuufame ni hir'isa. Sochiin guyyaa kanneen akka deemsa, fiiguu, biskiliitii oofuu, bishaan daakuun cooma hir'isuuf baay'ee fayyadu. Viidiyoon keenya ammaaf qabnu kana fakkaata. Wantoota armaan olitti eerre shanan kanneen yeroo hojiirra oolchitan cooma garaa keessan irra jiru balleessuu dandeessu. Chaanaalii kana gammaatti subscribe yoon goone subscribe godha. Viidiyoo kanallee like share gochuu keessan hin dagatina. Yaada yoo qabaattan koomentii keessatti barreessaa. Hanga viidiyoo birootiin walitti deebinutti nagaan nuuf tura.